taatee ajaa'ibaati. Namni isin argitan kun maqaan isaa Yitbaaraka Daawit jedhamam. Namni kun gareewwan isa deeggaran namoota 9 of jalatti hiriirsee kan qabudha. Namni kunii fi gareen isaa gochaa hin taane tokko raawwatan. Gochaan sunis gochaa jibbisiisaa fi kan nama saalfachiisuudha. Namoonni akkanaa kun hedduullee hin jiraatan, garuu gochaan qaaneessaan akkanaa kan addunyaa saalfachiisuudha. Namni kun garee isaa waliin ta'ee namoota 100 ol du'aaf saaxilee akka galaafataman taasisee jira. Yoom kana qofa dhaabbatee ture. Gochaa duudhaa hawaasaa fi safuu hawaasa biyya teenyaa irraa baheem dhala namaa irratti raawwateera. Namoota 50 ol jechuun dubartoota biyya keenyaa 50 ol akka gudeedaman kan taasiseedha. Hedduu nama gaddisiisa. Namicha kanaa fi kanneen isa waliin hojjetan namoota 9 tahanii gochaa qaaneessaa kana warreen hojjetan poolisiin federaala Itiyoophiyaadhaa qorannoo gochuudhaan to'annaa jala oolchee jira. Sadarkaa addunyaatti namoota yakkarra bobba'an hedduutu jira, garuu nama gaddisiisa. Namoonni akkanaa baay'atanii jiru. Zabana kana keessa of eeggannoo barbaachisa. Namoonni nama akka keetii fakkaatanii saamichas tahee namoota ala daddabarsuudhaan kanneen namoota hedduu zallaman baay'eedha. Imimmaan rakkataa fi hiyyeessaa kan namoota akkanaatiin lafatti cobu jiru kumaatamaatu jira. Dhalli namaa saamicha irratti bobba'ee jira. Kanaaf namoonni hundinuu kan biyya kana keessatti argamu of eeggannoo isa barbaachisa. Kanneen asii gara biyya ambaa deemullee daddabarsa namoota akkanaatiif saaxilamuun irra hin jiraatu. Odeeffannoo akkanaa akka of eeggannoo gootaniif kan isiniif dhiyeessinedha. Hawaasni keenya durriyyootaa fi namoota zulmii akkanaa raawwatan kanneen saaxiluu irratti xiyyeeffadhaa isiniin jennam. Poolisii federaala Itiyoophiyaatiin galatoomaa ulfaadhaa jennaan.